Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsa akka nageessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaa obboleewwan kiyyaa baay'ee tokkos badaa jira yaa haala irra jiru laaltanii nas hin qomattan jechuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ee tokkon sin jalaa badee isinis nagaa keessanii nuti nagaa guuturraa faa qabna isiniin jechaati. Egaa har'a wanti nani deebi'ee dhufeef jechuudha. Yeroo baay'ee waan kana dubbadhee jira garuu immoo namoonni baay'een jechuudha namoota tokko tokko akka qaldiitti akka qoosaatti warri fudhatan baay'een keessanii jirtanii. Hanga yoonatti immoo nama keessan galee na dubbisee yookaas immoo nama waan kana dhugumatti qabatamaadhaan barbaadu nam lama qofan na qaqqabe keessan jechuudha. Nam tokkoon haala iimeelii jijjiiruutu irratti walii galuu dadhabne jechuudha. Na amanuu dide jechuudha. Waan yeroo baay'ee waan qaldiifitti qoosutti fakkaate inni biyya keessa osoo hin taane biyyaan alatti jira jechuudha. Kanaaf iyyuu nam tokko immoo haaluma maallaqaati irratti walii galuu dadhabne sanaan alatti namoonni baay'een akka qoosaatti fudhatan isiniin jechuu barbaada. Egaa innis maalidha waa'ee yuutuubii gurguruutu irratti baay'een keessan already nan beeka yuutuubii hin gurgurin jechaa turtan jechuudha. Garuu mootu maaliif waan kam keessatti iyyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf sa'aatii kanatti nama qabatamaadhaan jirami nama hojjetee irratti jijjiiramuu barbaadu yookaas immoo faayidaa yuutuubii kan beeku sa'aatii kanatti yuutuubni yookaas immoo namoonni tokko warri yuutuubara hojjetaa jiranii faayidaa akkam akkamii argataa jira waan jedhu jechuudha. Maaliif irratti hojjettanii yennan taanan jechuudha. Faayidaa guddaa qaba. Garuu akka keenyaa akka kootii kanatti gizee tokko hojjechaa gizee tokko dhiisaatiin mootuyyuu faayidaa tokko hin qabu isinis hin fayyadu jechuudha. Maallaquma irratti isiniif qusateeyyuu jechuudha. Maal godha waliin eegee yoo ji'a 6 kanaan bakka tokkotti isinii baasan malee yoo seeran irratti hin hojjenne jechuudha. Guyyaadha guyyaatti yeroodha yerootti yoo irratti hin gadhiifamne viidiyoon akkasumas immoo duubatti isin jalaa deebi'aa deema jechuudha. Ani garuu irra caalatti sa'aatii kanatti sirriidha rakkoon qabu. YouTube'n kun yoo taa'ee boru siftaanis irratti hojjechuu ni danda'a jechuudha. Maaliif gaafan haala namarra jiru kanaan natsaa ba'ee yookaas immoo bakka firiidamii argadhee hojjechuu danda'utti nan hojjedha jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu ture. Garuu ani immoo sa'aatii kanatti haalumaan kana dura isiniin jedhee baay'ee tokko YouTube kana dhugaa rabbi jechuudha. Akkamitti akkasiin geenatu beeka irra darbuudhaaf yaalii geggeesseera. Garuu humna kootii ol ta'eera. Maaliif gurguruu hin oolle. Kanaafuu adaraan ani isinitti dhaammadhu nama qabatamaadhaan qaldiidhaaf qoosaaf miti dhugaan isin hin jedha jechuudha. Nama qabatamaadhaan YouTube kana bitee irratti hojjechuu barbaadu. Akkasumas immoo aga har'aatitti ana YouTube kana irratti dhugaa dubbachuuf waa'ee siyaasaa wantoota amantaa wal qabatee nama arrabsu wantoota kan kana irratti guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko hojjedhee hin beeku tarii guyyaa tokko dogoggoruus danda'a. Namoonni amma yoonaan hordofaa jirtan na sirreessuu dandeessan jechuudha. Sun rakkoo hin qabu garuu amma nufitti beekutti YouTube kana irratti bakka waan kam keessattiyyuu haala bu'aa bayii keessa darban irraa qabee akkasumas anis kadeessa isinoo maali waan jedhu irraa waan waliin baranna jedhee irratti jalqabee waanuma akkasiitiin hanga yoonallee itti fufe jechuudha. Kanaafuu YouTube kanarratti wantoota adda addaa rakkoo tokko wanti isinirratti uumu tokko guyyaa tokko keessa guyyaa tokko hojjedhee hin beeku isiniin jechuu barbaadetanii. Kanaaf namni amanamummaadhaan fedhiidhaan bitachuu barbaadan jechuudha. Na dubbisaadha keessa dhuguman isiniin jedha jechuudha. Dhugaa rabbi isiniin jedhee tooniyyuu hin sobu jechuudha haala kanatti jechuudha. Akkasumas immoo namoonni immoo ofii keessanii bitachuu hin dandeenye irratti hojjechuu hin dandeenye nama bituudhaaf YouTube kana qabatamaan barbaadaa jiru jechuudha. Namoonni baay'een isin gaafatu garuu jiramii namni qabatamaadhaan YouTube kana irratti hojjetee of jijjiiruu barbaaduu fi namni immoo yaada qoosaa waan ati jettuuf dhiistu laaluuf si madaaluuf si dubbisu tokko miti isin jechuu barbaadetananii hamma yoonatti warri na dubbisan namoota akkasiiti jechuudha kananii. Kanaaf iyyuu dhugumaan dhugaatti YouTube kana gurguruudhaaf baay'ee tokko fedha qaba. Haalan keessa jirus immoo hin beektanii tokko lama kana jedhee isinittiin himu. Kanaaf wanti hundumtu immoo yeroo fi malee hin darbaa wanti hin dabarre hin jiru. Sa'aatii kanatti mootu sa'aatii haala amma keessa jirtan keessa darbuudhaaf dirqama maal gochuu qabdanii waan dandeessaniin kallattii kamiiniyyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudha malee iddoodhuma jiru kanatti yookaan iddoodhuma jirtanitti abdii kutattanii dhaabbachuun hin jiru waan ta'eef jechuudhaan inni sun nama hin baasu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa baay'iseetoo jechuudha. Haalli nan amma YouTube kanatti gurguru isinitti meera kana duras haala rakkoo dhuunfaa kootti yookaas immoo rakkuma jirame sa'aatii kanatti itti fayyadamuuf osoo hin taane waan namaa idaa namaa yookaan maallaqa namaa waan ta'eef
Baqa maaliif wantoonni kaawwan wanti yaale baay'ee jira. Kana gidduutti wantoonni sun yoo naaf mijatan waan sana gurguree nama sanaa kennee wanti kun ana boru na fayyaduu danda'a. Miidiyaa irratti jechuun dhugaan isin jedha miidiyaan kun har'a namni gurguddaan yookaan namoonni beekamtii qaban har'a dhugaan isin jedha warroota miidiyaa har'atti hojjetantu hojjetaa mootummaa kamiyyuu sirriitti of jalatti qalaalaa jira jechuudha. Argaa jirtanii faayidaa miidiyaan qabu kasimmootu yuutuubara ta'anii tooniyyuu seera irratti hojjetanii amma akka faayidaa qabu jechuudha. Achi gahuudhaaf baay'uman hawwii qaba jechuudha. Garuu immoo gizee tokko jireenyi akkasiin hawwitan osoo hin taane akkasiin yaaddan osoo hin taane faallaa isinitti garagarti waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee abdii kutachuu hin qabnu. Garuu immoo yeroo kana keessattuu haqni namaa gaafa isinirra jiru irriiba isin dhorkaa. Kanaaf kallattiiwwan ani yaale suni hundi isaanaaf hin mijanneen garuma isaatti deebi'ee jechuudha. Cakkaneetuma baqa waan gochuu dhabe waan ta'eef jechuudha waan biraa jechuudha. Itti murteessa jechuudha yuutuubanichatti. Kanaafuu kanan isiniin jedha. Kana isinitti dhaammachuu dhufe namoonni yuutuuba kanarraa hin badini lakki yuutuuba hin gurgurin jechaa turtanis rakkoo tokko hin qabu. Maaliif jennani har'aani fayyaa ta'eetooni haala nama keessa jiru kana keessa tarkaanfadheennaan borus banamuu hinuma danda'ama. Haa yeroo haa fudhatu isteeppii dheeraa isinitti fudhatu haa fagaatu malee banachuu hin dandeessanuma banama isiniin jechuu barbaada. Garuu immoo sa'aatii ammaa kanatti lubbuu kanatti hin caalu waan ta'eef jechuudha. Maaliif riiba dhabuun cinqanni hammam akka tokko miidhaa hammam akka qabu hin beektanii sa'aatii kana akka kanatti jiraattaniitiyyuu miti haloolayyuu jiraattanii baay'ee tokko cinqanni maal akka fidu hin beektan jechuudha. Ani immootu baqa maaliif naa danda'ame jechuudha. Wanti hundumatti of harkaa qabdanii sa'aatii kanatti akkuma isin yaaddanitti isin harkaa bahee isiniif gurguramee nama sana kaffala taananii dudduubatti hin deebi'u ture. Garuu waa baay'ee yaalii geggeesseera. Kanammoo rabbiin qofa nama arga. Namni na bukkee jiruu fi rabbi qofa jechuudha. Namni halaala jirtan akka ilaalcha keessanitti madaalliiwwan adda addaatti fudhachuu dandeessan. Isiniin jechuu barbaada adaraa keessan adaraa isinitti haa ta'u. Kallattii kamiiniyyuu sheerii naaf godha. Namoota na qunnamsiisaa. Akkuma argaa jirtan tibba kana baay'eeyyuu daatarra galaa hin jiru jechuudha. Sanumarraa abdii kutachuudhaan kan ka'e jechuudha. Kanaaf maallaqa yoo ofirraa qaba maallaqa kanayyuu irraa baasuu hin dandeenye biyyaansi yeroo xiqqoo na fudhata jechuudha. Maallaqa kajjaa 3 kajjaa 4 akkuma isinitti akkasitti walitti qusatee baasa rakkoo tokko hin qabu. Abbaan amanamummaadhaan bite suni guyyaa 2-3 takataatee viidiyoo irratti hojjetee viidiyoo bareedaa hojjetee ilaallameennaan maallaqa sanallee achumaan already irraa baafachuu danda'a jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa waanuma hunda kam keessatti immoo namoonni tokko ilaalchawwan adda addaatiin namatti hin faradinaa. Namni sun soba yookaas immootu namni sun rakkatee miti guyyaa kaleessaa kan akkasii mimmaan buusee guyyaa kaleessaa kan akkas ta'e jettanii nama alaalaa hin madaalinaa. Maaliif jennaanii inni kinnooti jettan osoo kinnooti hin jedhin hinaaf waan ta'eef jechuudha. Waan kam keessattiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf jireenya hammam akka jechuudha. Maaliifi waan kam keessatti garuu dhugaan isiniin jedha sa'aatii kanatti nama hamaa namoota wantoota adda addaa yaadanii hin jiraatu akkamitti akka jiraatan hin beeku jechuudha. Garuu gizee hundammoo gaarummaa yaaduun gizee hundammoo gaarummaa hojjenna soodhanii waa'ee tokko miidhamaa ta'u ofirraa ka'eetan isinii dubbadha jechuudha. Ani amma narra gahu kanatti waan miidhama adda addaa waan hedduu jechuudha. Biyya namaa keessaa dhufee har'a biyya koo keessatti turtii ji'a 8 ji'a 9 hin caalle keessatti dhugaan isiniin jedha waan namni waggaa 10 waggaa 9 waggaa 8 keessatti hin dabarseewwan isiniin jedhee anaaf rabbi tokkicha qofa beekaa jechuudha. Kanammoo isiniin hin jedhu waan kam keessatti iyyuu adaraan isinitti dhaammadha adaraa isinitti haa ta'u kana nagaan naaf turaadha. Namoonni immoo na jaalatanii na kabajanii agayoonaa yaadawwan adda addaa koomentii babbareedaa naa barreessitan yoo waaqayyo jedhee guyyaa boruutti siftaanittis deebi'ee nan banadha yoo naaf mijatee waaqayyo na milkeesse jechuudha. Sanaan alatti garuu humna kootii ol ta'e waan ta'eef dhiifama isiniin jechaati adaraa keessanii isiniin jechuu barbaada. Keessanis yeroo tokko daataa nan banaa namoonni na qunnamuu barbaadan namoonni namas na qunnamsiisuu nama argitanii anaan wal argisiisuu barbaadan natti jabaadha isiniin jechuu barbaada. Nagaan naaf tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa turtii gaarii.